Hai akkam jirtan naguma keessanii dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kooti anis nagaa kooti galata Rabbii haa ta'u nagaan kan kun bakka jirtanitti hunduma keessan biraayyuu simbira yaa ga'u jechuudha. Yeroo dheeraa sin jalaa badee jira dhiifama sinin jira. Deebi'ee dhufee jira har'a kanan deebi'ee dhufee fi ijoolleen hedduun viidiyoon keenya namoota hedduu bira hin ga'an jettanii baay'ee canqamaa turtan jechuudha. Isa sanas ni fidee dhufee jechuudha. Duraan dursee gara sattoosaa seeniin dura viidiyoo koo laayik, sheer, koomantii gochuun na jajjabeessuu inni raafatanaadha. Waan gaaffii seenis ta'ellee na gaafadhaa siniin jira koomantii alatti. Viidiyoon har'a qabadhee dhufee namni tokko YouTube'n dalagu viidiyoon isaa namoota hedduu bira hin ga'u. Duraan dursee viidiyoon inni dalagaa jiru sun yookiin wantoonni inni YouTube irratti gochaa jiru sun wantoota akkamiiti jedhee duraan dursee viidiyoo hojjechuun dura beekuu qaba jechuudha. Viidiyichi viidiyoo barumsaati moo viidiyoo fiilmiidha moo viidiyoo diraamadha moo kan jedhu adda baafatee beekuu qaba jechuudha. Dhiifama gidduu asin jalaa ba'ee viidiyichi viidiyoo maalii akka ta'e adda baafachuu qaba jechuudha namni tokko inni YouTube dalagu jechuudha. Viidiyichi inni hojjetus fakkeenyaaf istiidiyoo keessa galee raawwate viidiyoon inni dalagu suni duraan dursee viidiyoo fiilmii dalagaa jira moo diraamaan dalagaa jira moo baacoodha moo bakka oduu duriiti moo pootolikaa waa'ee odeeffannoo siyaasaa dalagaa jira moo maal akka hojjetu adda baafachuu qaba jechuudha. Erga isa adda baafateen booda viidiyichi inni dalagu sun viidiyoo maalii akka ta'e viidiyoo barumsaa yoo ta'e edukeeshinii irra godhachuu qaba. Sababni isaa viidiyoon inni hojjechaa jiru suni namoonni addunyaa kanarratti yookaan sooshaal miidiyaa kanarratti dalagaa jiran namoota hedduu miliyoonaniin lakkaa'amantu YouTube hojjechaa jira jechuudha. Isa sanii sirreeffachuu dirqama ta'a jechuudha. Sababni isaa namni tokko sooshaal miidiyaa irratti waa'ee viidiyoo barumsaa yoo siin jedhu waa'ee namni barumsa sirraa argatu, waa'ee nama biraa fayyadu, gorsoota adda addaa, wantoota barumsa ta'anii bakka waliigalatti viidiyoo barumsaa jechuun wanti namni sirraa baratu fakkeenya waa'ee nyaata ta'uu danda'a, waa'ee biraatillee ta'uu danda'a jechuudha. Barumsa inni garaa hedduudha namni barumsa kan argatu, barumsas kan dabarsu. Isa isaan erga addaan baafatteen booda viidiyoon kee namoota barumsa hojjetan siintama saasaayii wayin wal fakkeenya kan ta'ani isaanii wal fakkaachuu qaba viidiyoon kee. Hojjetteetuma viidiyoo dalagdee viidiyoon kee maamnaan guddanne YouTube'n kee maamnaan guddanne namoonni naaf ilaalanii namoota baay'ee bira hin ga'u viidiyoon kee kan jettee rakkachaa turteef furmaata isaa siif fidee dhufee jira jechuudha. Jalqaba viidiyoo kiyya laayik, sheer, koomantii gochuun na jajjabeessuun irraanfatinaa gaafis waa sinitti ta'e koomantii irratti na gaafadhaadha. Afaan barbaadaniin garaa keessatiin illee na quunnamtanii na argachuu barbaadan na dubbisaa jechuudha. Afaan barbaadaniin afaan araamiffaa maal jedhu amaariffa naalaa bade. Afaan amaariffaatiin illee afaan oromootiin illee akka barbaadetti si dalaga waan ta'eef gaafii kee jechuudha. Viidiyoo kanas dhaggeeffattee bira hin darbine namoota biraatiif sheer gochuun laayik gochuun na jajjabeessi gaafillee waan sitti ta'e waan barbaadde irratti na gaafadhu waanan beeku hunda duubatti hin deebi'u jechuudha. Amma qaxxitumaan istiidiyoo keessa galee viidiyoon keenya atattamaan sa'aatiiwwanii fi sabskiraabiiwwanii fi iyyannaa yookiin namoonni hedduun akkasii sibira ga'anii fi inni biraa mooyyuu namoonni yeroo 2-3 irra deddeebi'anii viidiyoo keessan akka ilaalaniif si fayyada jechuudha. Viidiyoon anarraa dalagaa jiru kun laayik, sheer, koomantii gochuun na jajjabeessuun irraanfatinii kallattiidhaniini sittan agarsiisa eessa dhayite akka sirreessitu laayik, sheer, koomantii gochuun na jajjabeessi na faana ture jechuudha.
Okay, duraan dursitee YouTube keetirra galtaa. ከዛ iddoo piroofinaalii kana ከዛ gara dagaatitti YouTube Studio ከዛ ቪዲዮ kana yeroo tokko caantaa. ከዛ deebistee iddoo iskiriiptoo tana ከዛ deebistee more option tan jettu ishee tana ከዛ isa kana isa gara olaanu kana ከዛ inni kun hundi isaa sii dhufa sirreessuu qabda dirqama jechuudha. Viidiyoo kee maal akka hojjechaa jirtu asitti care in devolution comedy ta'uu hojjettaa, education viidiyoo barumsaatii, entertainment dha, fiilmii hojjettaa, ispoortii wantoota garagaraati asirra jechuudha. Ati garuu viidiyoon kees yaada sarbaan daddafee akkasii guddatoo barbaadde viidiyoon ati hojjettu hundi viidiyoo muuziqaa yoo ta'e muuziqaa irra goota. Viidiyoo fiilmii yoo ta'e fiilmiirra, education yoo ta'e viidiyoo barumsaa. Ani amma kanan hojjechaa jiru YouTube irratti education yookaan barumsa waan ta'eef barumsaan godhadhaan. Isa kana hunda isaa sirreessite malee viidiyoon kee namoota hedduu bira siin gahu jechuudha. Amma asittan deebi'a. Kaza saving godha jechuudha. Amma isa kana education irra godhadha. Ammas isa kana sirreessuun qaba. Viidiyoo kee hunda isaa haala kanaan sirreeffachuu qabda jechuudha namoota hedduu bira akkasii gahuuf. Akkasii galuu kan yeroo lama sadii deddeebisee agarsiisa. People in the building kan osoo hin taane isa kana tuqeen education ከዛ ገደብን አሲት ሴፍ ጎዴ ሲሬሳ ጁዶ እንደሳቱ ቪዲዮ barumsa irra godhadheetti fixadheedha jechuudha. Isinis akkaataa haala kanaan sirreeffachuun dirqama isinitti ta'a. Viidiyoo keessan namoota hedduu bira akka isinii gahuuf sirreeffadhaa isiniin jedha. Akkamitti akka hin galeen irra deebi'ee isinitti agarsiisaa jira. Amma hundi isaatu education ta'eera jechuudha. Education ta'eera jechuudha. Viidiyoon koo isinitti tole like share gochuun na jajjabeessuun irraanfatinaadha. Na jajjabeessa isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf education jechuun viidiyoon ani dalagaa jiru viidiyoo barumsaa ta'uu, entertainmentii, fiilmii, geemii, inna istaayilota garagaraa faashinii, muuziqaa, politika inni wanda politika waan haaraadhamoo kan dalagaa jirtu non professional activity dhamoo people in the building dhamoo past in the animal waa'ee bineensotaa fi biqilootaa, teknoolojii, saayinsii fi teknoolojii dhamoo, ispoortii dhamoo wanta ati dalaytu viidiyoo keetii irratti bifa tokkoon godhachuu qabda. Waa'ee koomedii yoo ta'e waa'ee koomedii, barumsa yoo ta'e barumsa. Education jechuun waa'ee barumsaati. Viidiyoon ani dalagaa jiru barumsa waan ta'eef dirqama waa'ee barumsaati irra kanan godhadhe jechuudha. Isinis akkatti sirreeffadhaa viidiyoon keessan YouTube'n keessan haala salphaan daddafee akka isinii guddatu jechuudha. Viidiyoon kee yoo isinitti tole like share gochuun na jajjabeessuun irraanfatinaadha. Sirreeffadhaa isiniin jedha istiidiyoo keessa galaati. Guyyaa biraa viidiyoo biraatti nama deebi'ee dhufutti. Bye bye.